Gibsiin sababii hidhi Abbaay eebbifamu jedheef aartii akka Abdul Fattah Al-Sisii mangistummaa isaa gadhiisu komiinitti dhiyaataa jira. Amma immoo jedhanii kun Andu'aalem irratti sobanii Dubaayitti qabameera jedharu. Kun immoo soba. Police have arrested nearly individuals involved cases. በመጨረሻም አርቲስት አንዷለም ጎሳ በዱባይ በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደዋለ እየተገለጸ ይገኛል። ለዚህም ምክንያቱ ከሰሞኑ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ላይ ለቀነኒ አዱኛ ፍትህ እየተጠየቀ ሲሆን እሱ ግን በሰዓት ዱባይ ለመዝናናት እንደሄደ መረጃዎች ወጡ ሲሆን በዱባይ የሚገኙ ኩንሶባ ሰገሌ ፈረንጂ ፊ አማሪፋ ወለቲ ፊደኒ ዱባይ ተቀበሜራ ይላል። ኩንሶባ ዋን ኡጋራ ፈጋቴራ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሸማ ሀርከፉን ይሁርድፍቶ ተገኛዳ ሀረሞ ነጋ ወለቲ ደብኔ ጅራ channel kanaaf haarawaa taatan subscribe like gochuudhaan yaada qabdan immoo koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Paarlaamaa irratti dheengadda ministeerri muummee dubbatan sanaan booda immoo biyya Gibsi keessatti uummata aaru ፎቶ ከዛሬ ጧት ጀምሮ እጅግ መነጋገሪያ እየሆነ እንዲሁም የበርካታ ሰዎችን ቀልብ እየሳበም ይገኛል። በዚህ ምክንያት በርካታ የግብጽ ሚዲያዎች በጠቅላይ ሚኒስትራቸው ላይ ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ እያሰሙ እንደሚገኝም በአሁኑ ሰዓት በስፋት እየተነገረም ይገኛል። ምክንያቱም ደግሞ ግብጽ በብሪክስ ሀገራት ስብሰባ ላይ በብራዚል እየተሳተፈች ባለችበት ወቅት የግብጽ ጠቅላይ ሚኒስትር ከኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር እንዲህ ባለ መልኩ ሲሳሳቁና ሲጫወቱ መታየታቸውን ተከትሎ ግብጻውያን እጅግ ተቃውሟቸውን እያሰሙ እንደሚገኙም የሚታወቅ ነው። በቅርቡም በርካታ ግብጻውያን መንግስታቸው ላይ ተቃውሞ በማንሳት እንዲሁም የመንግስት ግልበጣ እንደሚያደርጉም ሲነገር እንደነበረም የሚታወስ ነው። እስቲ ይሄን ፎቶ ተመልከቱትና ምን ያወሩ ይመስላችኋል? ግምታችሁን ኮሜንት መስጫ ቦክስ ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። መልካም ቀን። ወርጋይን ፓርላማዳን ታሜ ቱሬ ሰነረት ሞ ሚኒስቴር ሙሜ አባይን ኒ ኤብሲፍና ገነ ኩምባናን ጀደኒ ሰነመሌ ጋሲስ ገባረ ባፍነ ጀደኒሩ ሰና ወልቀበቴ ግብጽን ሞ እርገሲ አባይ ከንገደበም ነው ጎዳ ቱርቴ amma ala ministeer muummee isinis kotta nu wajjiniin eebbisiisaa jedhan ummanni biyya sanaa immoo maal akkamitti fayyadamti jechuudhaan aariidhaan mangistii sana akka inni mootummaa isaa gadhiisu akka inni mootummaa irraa bu'u yaalii godhaaru. Black America keessatti diraamaa wayii hojjetanii turanii sanarratti immoo uummanni baay'een hin bo'eedhaan biyyuma keenya keessatti immoo haadholiin akka jarri ta'anii ilmoo ofii guddisaa. Akka namame nama birrii 200 irraa qabaayanii nama lama dhaqeen dhabe 200 Yesuus na ilaalte abbaa ስቅሻታ ስቂኝ የደላሽ ይመስል ሁሉን አውቀዋለሁ ግማሽ አካሌ ነሽ ኖረሽ ታልፊዋለሽ አርሜ ጉርጉርቱ ቁራን እሺ ከም ጅርቱ ነጋዳ ከም ጅርቱ ሜቀዳ suga tari daga na gadi kago para bagal dikar abdata daga ndike taati tokko balaka doke kana wante fi tokko balaka deemsa nuni isin gargaaroo barbaanne malee isin irraa bituuf miti lafa kaadhaati isinitti ulfaata hinaasofna rakkanne yeno jolle ira laman qaba jolle ira ko lama ni qoraanuma kana rakkade guddisee fi haadha dhabduun qaba jaartii kana gargaara anisimo bamanaan qabu jolle guddiseera qoraanuma kana gurgureetanii minam daaku boqolos butanne daakkannes callaasaa siwatee daakusaa siwatee bitanne gallettiin jolle guddisaar amma gaa kana kananani arra kano amma qoraan kana yoo fi kootiin qabu namatu coree qixxeenatti kennata tokko geesseefiin tokko geeffadha amma tokko ganaa fidduu gana yoo danda'u gaara bokkaa ta'e kacarraa ta'e booddeen fidaaf malee qoraan kun iyyuu kan namaadha jechuudha. Kanuu kan namaadha. Tokkoo fi keessanii gurgurtanii no tokko moo abbaa qoraan kana cargufan gurgura. Qaba rakkoodhuma hiyyummaadha. Harkuma qal'inaadha ka rakkina marka qal'inaati rakkina waaman qabne tumaan buluuf jecha kanuma gurgurree jiraanna jechuudha ka. Baay'ee isaa maal akkuma isheetti qaba. Akkuma isiniin jenne nuun akkasuma namootuma rakkina garaagaraa keessa jiran deemnee gargaarra waanuma tokko fillee isinii taate jennee maallaqa akka isinii kennuu barbaanne. Ijoollee koo waaqayyo isinii fakkeenya waaqayyo isin gargaaru darbee deemee isin gargaaru carraanuun ga'e kana isinii mini
garii namaatiin nuun gahin. Amiin. Nu rakkannee carraayyuma abbaan ijoollummaa nurraa du'ee darbee nu rakkisee malee rakkina godhachuu wallaallee miti. Gaarii godhannee hin jibbine miti. Sangaa samee gaashaan qabanne godhannee hin jibbine miti. Rakkina kanatu bakka nu mudate jennaaniti. Bakka ammoo humna keenya ammoo tattaafannee ma jiraanna kan kadhannu waan hin goonu jenneetu jechuudha. Malee ijoollee koo gaarii jibbu miti gaacarraan namaan jibbu. Kuni qarshii 10,000 qabadha. Qarshii 10,000 nuun namoota deemnee gargaarraa maallaqa kana kan nutti erge garee dibata araara waaqayyoo kan jedhaman jiru namoota akkasii gargaaraa jedhanii maallaqa sana erganidha. Isaaniin nu eebbisa. Waaqayyoo waaqarraa isaanii fa eebbisu. Isaan jiraachisu. Hamaan baraa isaanii argatiin balaa baraa of galan. Bara baraan harka isaanii guutuu haa ta'u harki isaanii. Isiniin immoo naafa guddisi naafa jiraachisu. Ijoollee koodaa jiraadhaa. Waaqayyo guddina kana caalu aduun baree guddisiniif haalaata. Ani kana yaanna yaa Yesuus. Nama kana naa jiraachis. Nama kana lafa isaan dhaqan horii godhi lafa isaan dhaqan fuuldura isaanii duuba isaanii birrii godhi. Harki isaanii bal'atu harki kee bal'atu yaa Waaqayyo. Ijoollee koo Waaqayyo sina eebbisu. Giritti tolee. Ayyoo eeyyeno. Dhugaadha farangaa tokkoon na Aara galfadhaa bakka. Arga nama mee nama birrii 200 narraa qabaayyanii. Nama na lama dhaqeen dhabe 200. Yesuus na ilaalte abbaa koo. Bakka. Oma miti ameeko. Namatu birrii isinirraa qaba ture. No, 200 namni narraa qabaayyuu nan kennaa fedhee mana lama dhaqee dhabe dhugaadha. Dhugaan san jala jiru kanaati gaa. Jaba. Ijoollee koo meen waan isinii godhuun qabu garuu. Oma miti. Bitannoo gaarii kaa. Borsi liqiin isinirra jira taanaan birrii isinii dabala. Ilaame liqiin isinirra jira taanaan kunoo birrii 10,000 isinii daballeera. Birrii kanas kan ergee isaanumadha warruma garee dibata hafuuraa kan jedhaman walitti meeqa isinii kennine jechuudha. Ejjeenoo bakka isaanumaan nu eebbisaa. Waaqayyo gooftaan kotta dabaluuf kaa fayyaanaaf dabaluuf kaa fayyaadha kan dhibba caalooti. Harka isaanii barruu isaanii naa guuti Yesuusatti. Mallee naa eebbisi yaa Waaqayyo. Amma nan fayyen. Fakkina koo narraa bu'e maaloo. Waaqayyo gooftaan kotti. Ishlee koo Waaqayyo sina fayyisu. Iddoo isin jirtan eebbifamu. Biyyi isin jirtan eebbifamu. Sina yaadatu dabalee Waaqayyo ammallee. Ammallee hafuurri Waaqayyo isin biraan hafiin. Darbee darbeetta isiniif dabalamu. Eebbisiniif dhangala'u. Anaadha keessanii dhuguma naadha keessanii. Waaqayyo immoo ni narra jiru immoo. Eebba guddaa isiniif dhangalaasu. Akkuma argitanii kaatanitti kun waan dhugaadha. Waan sobaan fidame miti. Akkuma kana egaa baadiyyaa keessatti qoraan falaxanii gurguruu kasala baasanii waa godhaniiti egaa inni deengidde immoo fiilmicha laalee bo'e siluma warra katamaati malee akka haati itti nama guddistu waan dubbatamee dhumuus miti kara viidiyoo isattaa. Culeen tiraafikaan adabamtee beektaa? Adabamteen beektu tiraafikaan? Adabameen beeka. Maal goote? Balleessaan balleessire. Maal balleessite? In balleessu guyyaa garii bakka tarfiifa faannaa bakka odoon beekin jiraan nam tokko nam idduufa buunedhe si kadhatu akkamiin bir dabarta asi bu'aadhe si kadhata kosseen ittaan ittiin tiraafikiin dhaabaa alaan tarfi gisa sun balleessan ka'ennu kiyyaadha adabamuun arjira. Darbaa feetee adabamte jechuudha. Kan biraa maal balleessitee beekta? Darba ta'ee sunillee adabameera. Kan biraa maaliin adabam? Jijjiira. Balleessit malee warrillee namni tuqanu. Yoo ati balleessaa qabaatte adabamuun giddii. Yoo balleessaa hin qabaanne seer kan kee guutattee deemte namni si tuqu hin jiru. Maali reeba ka balleessite natti mika ka biraa? Darba kan guddisan. Amma namni si adabu hin jiru tiraafikiin hin jiru. Na dhagaaf baay'ee. Gosh makiinaa utaa kan tokko ittiin dhufee tasaaffaraanis. በባለፈው ቪዲዮ ልብስ ለብሰሽ አሳየኝ ያላችሁኝ ዛሬ ለብሼ አሳያችኋለሁ። ልብሱ ሲለበስ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ልብስ ከፈለጋችሁ 250 ሺህ ብር ከፍላችሁ ከኛ ከሸማቲክስ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። አድራሻችን ባያለው ያለ ሌሎችም ልብሶች አሉን ይጎብኙ። ባይ ኩመን ይበለማፊ ኩመሸንተም ሱሪ ኮባሴን ሲቲ ፊዳ ናፍን ጉርጉርቶና ቆቴ ቡላን ዲሪ ኦሮሞ ጃላላን በይነ ኩን akka waan gabra bitata irratti ba'ee jaarti
dubartii takka takka amma wallaahi mee gizee isin jaarsa wallotte jaarsummaa ta'anii habiibi harka yoo cabsite warri isin dhiisu habiibi miila yoo cabsite warri isin dhiisu habiibi ija yoo balleessite kanaaf dhaammatti manguddoon gaafa sitti kennan intala gaafa si kennan wanni dhaammataniif kanaaf ijaan balleessinii gurran duuchinii kaballaan ilkaan hin cabsinii harka hin cabsinii miila hin cabsinii sigale abdii mangisti hin cabsinii jaartiin ta'e asii gad akkaataa amma faranjii kanatti jaartii ta'e jechuun kun lamaan boqoon mormi jalli harmi kun handhuurri kun baqa kanuma kan akkeeti jaartii kee kala irra boodi makan akkeeti isiga akkana gadee kan haga jilba bira kun ka warraati ka gosaati ka biyyaati ka muhammadtu kana qofa akkeeti gubbaa makan akkeeti malee motorri keessaa ka gosaati ka biyyaati jechu qotee bulaan dhiirri oromoo jaalalan beeyne kun akka waan gabre bitata irratti ba'ee jaartii dubartii takka takka amma wallaahi mee gizee isin jaarsa wallotte jaarsummaa ta'anii kakadhe amma kaayiroo kanatti jaarsummaa jaarsaaf jaartiin ta'u fuulli kun qaamni kun hundi mada haram kida bilees warri jaa'ina dubartiin leen dhiirri tokko taraa takka yoo si tume obsiif lammata yoo si deebi'e obsiif sadaffaa inni ija hamtuu silaalan deemi habiibti sagal fuudhanii sagal heerumanii sagalee dhiiraa baranii jette saaliyaan saamii فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله جرى حديث من رب الله هنجر بر فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ها بركنا متي برو ما نمني تقول فرنجر هوا فآدمي ملء نمني تقول فرنجر ثان كذتي آدمين ربين بير رأومتين hawa cinaacha bitaa irraa uumee dhageeffadha ina moorri gowwaanaan jettan na dhageeffadha asirratti ani gowwallee haa ta'u ergaa kiyya dhageeffadha nuti hadiisaaf quraanaaf aadaaf safuu ummata oromoo keessaa isinitti himne waa himnu ammaa miti baruma aadamiif hawwaa malee addunyaa karan jirre sani irraa uumamte aadamiin biyya irraa uumee hawwaa cinaacha isii bitaa kanarraa uumee wal fuudhan ማቱ ሙዲሲውቱ ጎርሴ ቀየልቲ እሽካል ተባልኩኝ ወንዶችን በማክበር መከበር አለ ብዬ አስባለሁ። ትዳር ላይ ባል መከበር አለበት ባንድም በሌላ መንገድ ምክንያቱም ፈጣሪ ማክበሮ ነው ይፈጠን ባከበርኩ ቁጥር ምላሽ ክብር እንደሆነ ስለማቅ በመደፋፈር አላምንም በመነጋገር አላምንም በመነጋገር ስለ እላፊ ንግግር በመነጋገር አላምንም ወንድ ቤት ራስ ነው በከእምነትም አንጻር እኔ ከምከተለው ሃይማኖት አንጻር ወንድ ልጅ እንዳከብር ነው የተሰጠኝ ሳከብሮ ደግሞ እንደሚያከብረኝ ስለማምን ትዳር ላይ የሚያቆየው ትልቁ ነገር መከባበር ነው ብዬ ስለማስብ ነምኒ ከሙዩ ዮዲረቴስ ዮደላቴስ የሮ ዋበሌሱ ረንዳ የሮ ሰነገሰት ሞ የሮ ኦብሴ ጀድ ሰናምቦ ደግሞ ጋሪ አርገታ ቪዲዮ ነራፍ ከበደ ዱፈ ከነፈካታ አገ ከብራቲ ወልት ደሚውቲ ነጋናፍ ቱራ ነጋናፍ ጅራዳን እስኒን ጀዳ